Ah, oolmaa bultiris nagaa jira keenya. Yoo yaa babaaroo fafayyaa. Nageessi baraadhaa. Baga jiraattanii. Baga jiraanne walumaani. So, dhufeera badeen ture gidduu kana. Gidduu kana qorratu na qabe. Baay'een qorre argitee qorra. Nan qorre. Anu nan qorre bakka firiijoon kutu. Nan qorre anu. Baradoonu man ta'e bar cabbi. Cabbiin ta'e. Nan hadoode. Okay. Arra dhufeen jira garuu. Ilaal. Akka duriitti utuu nan hubanne gaariidha. Inni kabaabar anamma mangistiidha beeki. Mangistii simbira taa'udha. Amma ani opidiyoo ta'een jira mangistiidha. Inni kabaabar dhageesse waan barreessitan seeraan naamusaan natti barreessaa. Lateewwan akka duriitti miti. Baala silxaanno ambaasaadara dhageesse kanaaf yeroo qoostan illeen argite lik akka nama paarlamaarra jiruutti qoosa jechuun amma na bira jirtanii anamma isoo gara yaadaatti gala mangisti mahooneen እንዳትዘነጉ ይላል አከን ራንፈል ካብራ ሞቱማ ከና ደገራ ሞቱማት አለ አብይን እንደገራ ሽመልስን እንደገራ አዳነች እንደሳንን እንደገራ ብልጥግና ሁንደዩ ደገሬራል ገሩ bakkan itti mormu jira. Bakkan itti mormu jira. Dhageesse? Bakki argitee sindee gabayaa addunyaaf dhiyeessina jedhanii nan morma. Dhageesse? Beela'eera boorannee achitti sindee dhageesse nuti akkamitti nama kadhachuuyyuu dandeenyame. Mee maaluma jenne afaan maalii qabna? Isinoo sindee gurgurtu biyya alaatti afaanuma maalii qabnaa namni beela'eera jennee kadhanna. Jara keenya kana mootummaa nan morma. Haftoodha kun. Isa biratti hafeera. Lammata waggaa 4 haga oolaan booranatti bu'ee abiyyi guyyaa tokko oolaatu dhufe barra waan abiyyi fidee miti bar. Oolaatu dhufe guyyaa tokko hin jenne. Bakka deeme hundatti paarkii eebbisa. Paarkii. Dhageesse? Wushat no. Kanas nan morma. Garuu mootummaa ta'uu isaan hin deeggara. Mootummaa haa ta'u ammaaf nama hin qabnu. Dhageesse? Warra ala jirus warra biyya keessa gales warra gaara jirus namummaan abiyyiin caalu hin jiru. Dhageesse? Wala jawaar keetii abbaa keetii abbaa maarree keetii waan barbaadde walitti qabiti. Tokkollee shufuroodha. Shufuroo namummaan abiyyiin ga'u hin jiru. Haga nama aaraa arginee of keessaa rabbiin yookaan mucaafoo taaga Allah waan hin beenu. Haga rabbiin nu uumutti ammaaf mangistiidha. Okay, nan deeggera. Garuu kijiba argitee kijiba mataa nama dhukkubsu tokko kan argitee namatti gadhiiftan argitee rabbi sodaadhaa dhaaba. Yakka hojjataa jirtanii dhaaba. Kanaaf isa beela'e dhugaan beela'ee jira labsa. Nama dhageessisa. Namni sin gargaara bar. Isinumatti ergaa horiiyyuu bar.
rakkoon qabu. So maadossita ati finne bar bokkaati roobsitu isa politikaadhaaf jecha Abiyyi argitee ani maarre intotol ba'ee ani bokkaan roobsa jedhu inni soba inni ka politikaati isa nan beekaafi roobsu bakka barbaadetti roobsu garuu inni kun isa dhugaa oolaatu bu'e Booranatti maaliif hin himne himuu qaba waanuma politikaadhaan wal qabatu miti bar soo labsuu qabani himuu qabani ummanni biraa dhaabbatu namna dhaga'u warri alaasaa dirmatuu fi haganu maadossita kun duula Tigraay irratti bantanii miti bar kan duula Tigraay irratti bantan dhossuu dandeessa dhugaa akkasiif ta'utti mijeessitee ibsuu dandeessa namatu sitti duule yaa dhugaa ka Booranaa ammoo waan tokko utuurraan hafin ETV'n ibsuudhuma qababan inni halkaniif guyyaa ETV'n haasa'uudhuma qababan kun waan nama baqachiisuu jara keenya mee amma kun waan nama qaanfachiisu oolaa bu'e bar bokkaan roobuu dide waggaa 4 qaaniidha amma kun mootummaan hin finne bar dhageesse mootummaan hin finne rabbitu fide oolaadha ETV'n dhossuu maaliif barbaachise televizyiinni boqqolloo maaliif dhossiti mee maaliif dhossiti dhageessa ummatan dhumataa jira bar maatii isaaniiti bar maatiin Zinaabuuti bar ka dhumataa jiru Zinaabuu Asraaj maatiin kee jira bar Boorana keessa maatiin kee jira yaa inde አይሰማም እንዴ ስትነጋሙ መሰማት አለበት ኢላ ስትነጋሙ ቀባበር ሂዳበር ሂደቱ ሂደራጭታበር ሂደዲጋ dhageesse kanarratti mootummaa mormuullee ni dandeessa rakkoon qabu bar kana gochuu diddani jettee mormuun dandeessa bar rakkoon qabu bar ilaal deggeri bakka itti mormitu ammoo kana hojjetaan jirtanii sagaleen kun dhagaamaan jiru jettee dubbatte bar hinduuta Koinduta mo anggodab damo taora sibukusumo mo umurisi gababsumo agese homa wanni tokkolle hinjiru ugaada ani jara kenya duri yeronni biyya alaa jiru nama arrabsu ninjibban ture Angaasaa Ibrahim dhugaa rabbitti yeroo eeganni biyya galemmoo baay'een itti gammadeeyyu ilaal baay'een itti gammade wallaahi billaahi baay'een itti gammade ilaal bakka mormu mootummuma keessa taa'ee morma laal dhageessa siidaan Minilikii saaka'u ka jedhu isuma achuma keessa taa'ee morma dhageessi ilaal achuma keessa taa'eeti abaluu ka'uu qabaa jedhee morma agaru dhageesse ammoo Abiyyiin hin deeggara baay'ee jaallata yes dhugaadha beek warra sii gadiitu waa balleessaa jira hattuu jira jedha malee Abiyyiin hin deeggara Shimallisiin hin deeggara dhageesse garuu jiru almixiyooch allu jiru hattuun jirti isa kana hin qeeqalaal
Dhageesse miidhaa Oromoo irra ga'u hin dubbata bakka carraa argatetti hin dubbata. Akkana laal haganumatu Oromoo ga'a haganuma waan biraan godhiniif Oromoodhaaf haganuma dhugaa inni qabu masakkariif dhugaa inni qabu kabraa waan barbaadde ta'e feetu kitufoo keenyaadhu feetu xibsii keenyaadhu. Dhageesse gibjaanii nu gootanii hadhaabbatuu jedha. Way angaasa wallahi miliyoona 4 fayin gibjaanu afirtanii gibjaana dhaabbatuu namnu daabbo. Dhageesse la daabbo wannaa keessa kaanii akkasitti baadhatanii deemu. Aasi paarlamaan biyya kanaa bara ministeerri daabboo kiisatti baadhatee deemu. Dhageesse sa'aatiin keenya daabboo saachii fuudhate nyaateet bisaan irratti dhugee buna isaa dhugee walgahii gaggeesse sa'aatii 10tti oofisa cufee ba'a. Eega namni yaa'e akkana maal godha gibjaan argitee biddeenni waxiini baatamee argitee beeta mangistii irra naanna'ee namaa hiramu maa inni min maaladru bu'aa maalii qabame maal bu'aa sii qaba. Dhageesse ilaal dhugaa hangaasaanii kana morma kanaafanii hangaasaatti gammadeeyyoon dhugaa rabbitti hangaasaa haga dandeetti nama keenyaaf hin dubbata maka agarumatu ga'a waan biraa waan nuu godhu hin qabu sidaawu waan biraa waan godhu hin qabu. So akkas ilaamee jara keenya mootummaa deeggeraa hin morminaa. Garuu bakka bakkatti yaadi nama mormisiisu yoo jiraate immoo morma kabiraati amarri hiriira Oromoon hiriira bahee naannoo Oromiyaa Gujii fi Baalee Booranaa aga tokko walitti fidanii walitti ijaaranii bulchiisa jedhaniiti amarri afarsa hiriira baaniiru ilaamee Oromoon immoo maaliif bahe hiriira maaliif bahe mee na hubachiisaa mee maaliif bahe. Dhageessa bulchiinsi kuni mootummaa naannoo Oromiyaatu akka isaa ta'utti naannoo Oromiyaa walitti fuudhe natti fakkaata miti. So maaltu nama galchire nama biraa maaltu galche amma ho'isuu maaltu nama galche ilaamee. Okay Wallagga Kiflaagar biloo sixarraa hiriira baataniittu ተናግራችኋል። የአማራ ልጆች አልተናገራችሁ። እናንተ ነው ወለጋ ክፍለ ሀገር፣ ጅማ ክፍለ ሀገር፣ ከፋ ክፍለ ሀገር፣ ሲዳሞ ክፍለ ሀገር ኤኙቱ hiriira bahe waan kanarratti eenyu hiriira baataniittu takka mangisti Haile Sillaaseetu bulchiinsa isaati bakka ta'utti ramadate soomina gabba. Okay mangistuun qabale gabare maabar min maalatu beta ikasa hikuma sayu beta qabale mai gabare mai waan tokko yumbe dhageesse bulchiinsa isaaf ta'utti immoo mangistuun uummate
hiriira baate hin baane maan bahin maaltu si dhoowwe okay bulchiinsi naannoo oromiyaa inni amma ammoo akka isaa ta'utti ramadate dhageesse maa hiriira baata maa inni ምንድን ነው አዲስ ነገር መጣ እንዴ ወይ ቦምቢቱ ሲረት ደርበሜ እንደ ዱማታ ጅርተንጋ ዱምተኒ ዱተን ለፈራ በደን አበሌሶ ኢላል ዋን ቶኮ ኡቱ ሂሪራን ባይን ጀረከኝ ኢላል ሂሪሩማን ኩኑ በር ማና ዳባበር ቦዳ ሂሪራ ወልቲ ኩፈዱ walitti kuufan agesse itti qoran waan qoratame irratti hiriira baata bar waan hin deebine murtii hin deebine tokko irratti hiriira baata calluma jettee ya rabba hiriira salamaawisan hiriira nama si baasu sin beektu eenyu akkasi waame sin beektu hiriira baata okay maal irratti baatame hiikuma isaa beektu amma naannoon argitee mooyaale nageellee fi dalloo mannaa bidiree dhageesse ollaa tokkuma wal bira goobbarraa dalloo mannaatitti asi gara booranaatitti dhiyaata maal ta'a yoo oromoodhaa wajjin bule maal ta'a maal rakkoo malee qaba Boranno arsini baleno borana keessa jiraata boranno arsi keessa yoo jiraate maal michi kiran dhageesse family dabar me maalumatti hiriira baatame maal jettee hiriira baatame dhageesse me maal jetteeti amma yoo argitee nageelleeni killilammistiidha jedhanee hiriira bay akkamitti killilammistii taana jedhiiti hiriira bay dubulluq akkamitti argitee soomaalee taana jedhee hiriiraa bahu killilammistii akkamitti taanaa jedhee dhageesse hiriira bahuu danda'a ati immoo maal jettee hiriira baata ofitti hiriira baataati yaa jara keenya waa hubadhaa dura ilaal garuma fuulduraatti koree dhaabaati waan mootummaan ilaal abiyyi wannaa shimallis arrabsuu qofa utuu hin ta'in jara keenya tarii inni dhageesse waan rakkoo oromoo ragaa ture kanaa deebisuudhaaf tattaafataa jiran ijoollummaan paarlamaa keessa jiranii dhageesse horiyaa nyaatan garuu dhugaan nyaatan dhageesse waan jarri murtii jarri dabarsanii waan tokkos haa fudhannu dhageesse wama hunda jibbinaa anin ta'u waa nyaatu gubboo nyaatu jibba garuu dubbii gubboo nyaatani bar dhugaani dubbatu bar carraa argatanitti dhugaani dubbatu kanaafi bulchiinsa naannoo gujii kanaafi sana keessatti anis waa argeera isinis waa ilaala wayitu jira gobbas wayitu jira isii gobbaa yaa indagatina isii aji adam saaddo siidaa dhowwatan indagatina dhageesse indagatina so akka waan waa harkaa qabdanitti waan man taane fi waan ta'u irratti hiriira baatu andadhabe isinuman jibbaa jiraayyu anamma isinumayyuu jibbaan jira bar
namni of jibbada eda namni of jibba eda namni of jibba bar dhuga of jibba bar isin jibbaan jira waanuma hin taaneef waan ta'u irratti hiriira baatan adda baafadhaa dura qoradhaa dura qoradhaa nama qorachiisaa koreetti dhaabbadhaati sana booda yoo dhugumaa waan godaannisa oromootti fidu ta'e gamtaadhaan nama hundatti labsaa hiriira wajjin baana dhageesse isa kaan immoo amaaratu isin kakaasaa jiraayu alagaatu isin kakaasaa jiraayu maaliif liqimsaa ragaarratti cufe waan ta'eef wanni ijoolleen hojjetaa jirtu takke tarakke lafee okkoteetti rakkatteedhan dhageesse kanaafi amaarri wanni ijaa jiraniifi wayitu jala babbadaa jira isaafi isinoo maaliif iyyitume kan keessani ilaa yoomal qiyaamaa wanni badaa jiru hin jiru hin tola malee maalumatu sin dhibe me maalumatu sin dhibe amma shimallisis bar ilaal waa nyaatanii jalaa himadha garuu yakka oromoo irratti hin hojjetani abadan hin hojjetanii abdii qabaadhaa kana hin hojjetani dhageesse hin hojjetani bakka tokko tokkotti waa hin babbadaa hin bada ni beenna garuu jaruma keessa teenyeet ijoollee itti nanneet dhageesse achi keessaan gadi yaa'anii akka waa hojjetan oromoodhaaf gochuu irratti hojjenna dhageesse akkasi abadan fagaanneetii miti gaaran seennu amma booda nuti dhageessani ilaal isa rabbittin isinii kakan gaaran seennu amma booda mangist noo min gabaa mangist ወታደረ ሴና ኑቲ ኢላል ወራናል ሴና ፖሊስ ሴና ካድሬ ሴና ኑቲ አገሰ ቡልቺ ሰለፋ ከሰ ሴና ኑቲ አማ ቦዳ በቀኔ ጋራን ሴን በቀኝ አነረቲ ጡሙራሜ አገሰል ሞኮ ለመተ ጋራን ሴን dandeetti qabaannaa seeni magaalaa abe shimallisii hojii seeni mafaallam no giba mamba uletti giba abba sabatterani abba diggat dhageesse wanda mana barumsaa bananiiti abba digga mana barumsaa bananii amma mucaa isaanii achi barata mucaan ollaa tokko dhufeennaan gurbaa jiran yaa kifilii meeqaa jennaan sabaatti jedhe arre jennaan kan isaanii waamani gaafatan jennaan kifilii meeqaa jennaan lama jedhan huletti jedheen jennaan mamba ulet giba sabaatti jedhanii ilaal dhageessa mamba ulet dhageessa giba sabaatti mamba uletti giba sabaatti jechuun ani mana barumsaa sii banee inni kifilii torba barate ati lamanaa barattai mamba uletti giba sabaatti jedhan ilaal akka isaanuu baananii giba mangisti giba ijoolleen argitee yuunivarsiitiidhaa yaatani wallahi billaahi yoo argitee gaara seentan isin daafana sodaattuun dhageesse qawwee fi ulee filatti yoo janna taate giba gali mootummaadhuma federaalaa gali gummootummaa gali giba manni kalakkalaan opinioo ta'uu eenyu nama dha'u dhaqaa miseensoma nama kadhataa turan ni miti amma immoo ofiin itti nama miseensoma giba
achi keessaan kottu yoo dhiira taate yoo oromoodhaaf hojjechuu barbaadde achi keessaan kottu gaara dhaqxeeti miti ta'u inni yeroo koo darbeera dhageesse ani waan wallaalumaa qabuufan gaaratti fiige isin immoo dandeettii qabdan digirii qabdan dippiloomaa qabdan seenaa mootummaa seeni ndee way good ndee diasporaas ta'e biyya alaa sinnufta bar scholarshipidhaan sinnufta mootummaa ta'e gibaa satat dhageesse baara wannati baaratti dhumtuuf iyyuu hin jiru wannummaan baaratti of kennaniif hin jiru mangistitti maa of hin kennine achi keessaa noon dhufta deemee min asfallage maalumaaf karaa dheeraa deemta maaliif argitee allaattis si nyaata argitee barahaa godeerra naannofte maaliif allaattis si nyaata gibaa satat jedhi gali mootummaadhuma gali dhageesse wata federaala ta'e poolisa ta'e bulchaa gandaa ta'e gibaa yoo qarooma qabaatte gali yoo hin qabaanne immoo akkuma kiyyaa keeniyaa kottaati achi barraan biyya alaa yoo dhuftan anaa wajjin asirraa jettugaa anumaa wajjin yoo dandeettii qabaannaan achuma seenaa abbaan duulaatu utuu minaase jennuuni nama afeeree beeta mangistii galche nama hunda dhageesse ilaalee hin ta'u bakka hin ta'u hafeera seena achi seena kanuma jedhagaa yeroo gaarii isiniif ta'u waan argite akka gaariitti qoratame malee immoo hiriiran bayna of rakasisu hin rakasina baay'ee rakastan hin rakasina namni qaalii ta'uu qaba qaalii hiriirri isaa baanaani waa buqqiseetu magaluu qabaan hiriira ijoollee keenya dhageesse isa gaafa baas'aa irratti baanii akkasi imbii si'a tokko maxxaraa qabaan labbeekoo waanuman jiru qabaleen ijaarame hiriira baata waradaan ijaarame hiriira baata maalinni gaagu maalinni ijaaramuu baate minaa gabbaate bulchiisa achitti bulte asitti bulte mindin ነው jarri waan barbaaddatan qabani dhageesse gibirri naannoo oromiyaa ijoollee oromoo irraa guuramu akka naannoo biraa hin galleedhaaf dhageesse minaa gabbaate amma maaluma sidi beese amarri immoo si faarsiti gama maaltu jara galche maaltu jara galche maaliif isii gobbaatu mataa rukutte waan taateef gobbaate farsaalech inshaallah indii gamti inshaallah bulchiinsinni kun diiguullee baatu indii gamti trust me akkasi dhageesse ganda keessatti awwaallaa dhowwamneedha indii gamti so tunkana jara keenyaa wama hundaaf wuxxifatina yoo waa walitti qabattan baay'ee nama sodaachiftu baay'ee walitti qabadhaate waa dubbadha walitti qabadhaate hiriira baa baay'ee usuun beeki baay'ee nama sodaachisa beeki usuun kana akka callisuu nama sodaachisu hin jiru beeki waanuma hunda namni tuut abalu dhuufeettanii hiriira ba'uun keessan hin oolu jechuudha gara fuulduraatti
ነው namni akkas ta'uu qabu war ክብር ያስፈልጋል እኮ waan irratti hiriira baatan dura nama hubachiisa hayyoonni irratti qoratu tanuman jedhe nagaatti yeroo gaarii